الحمد لله. أما أنت فين جت هنا ما لدرتنا. Boniyeen seenyi boniyyeeni na dhungadhu amma I live nunaanji singetti seewu jirti nama kuma dhibba jaarratti turte yoo ta'e taa'in kan gargaar gisuu dan gargaar gitti godhiti waan si gaafate deebisa. لا أنا كنا رئيسي ما لا أما وانا ولا كنا تخيا بونيلين دماشي تينيا تدراني تي أما هذا ورنا ما تبراتي أما بيانلين أبا منا نما خبراتي ونحن جمان تناسي جيجي تجرو هو سادا بونيلين خنادا قلتي على كل حال جرات بعد سن إزين بيخا نمنون دي أبا منا قبا هذا منا أنا قبا سكلين دي نودا جمون Ni jirti Hamza asitti سكلين دي Hamza boniyyee yoom kan niti ati kanaa jaarsa qabdi. Boniyyee. دبال ليسا وان دبال ليسا Okay rakkoon qabu yoo gaafa jechuun لا ليسا لا ليسا قابت ليسا Hamzaan goofatuma godhu jiraate. لا Gabbaan lubbuutti hin deebina jira. إفهم لا ورثة كذا جيفا هذا إفهم دبال namni beektaa kabaja qabaa ulfina qabaa kanaaf dhiisaa isiniin jenna dhiisaa baarakallahu fiikum biroo kutaa taatee ajandaa ta'e karee wantoota oromoon ajanda jaalattee beektaa lamaffaa namni osuma jechaa nama diddiruu jira beektaa akkasii baarakallahu fiikum. Ati jechuun ya ni jira miti Oromoon ajandaadha jaalatte waan ta'eef salaamtaa jetteetuma alaas jetteetuma ofirraa. Waa'ee heeruma kiyyaa cinqeera akkanatti maaliin godhe? Bagan yeroo je'iniiti mariisa birra. Ofirraatti naa himime ni hin dadhabee barummata kana. Suutuma suutaa eegale liqaa welcome. Ati jechuun akkanumatti osuma teessoo ani fustaasni waliin deebinee inshaallah ka daa'ima keenya argitu taata. Daa'ima bira geessanii tumo. Ooy jabaat. Bira iyyuu tarree jechuudha. Kan rabbi walitti mi'eesse namni uma fedhellee godhu gargar baasuu hin danda'u. Nu immoo rabbitu gubbaadhaa gadi nutti fidee jaalala waliif qabnullee. Okay Ustaz Maabbi aan bahee jira. Boniyyee Barakas. okay Hamzaan ni qosaami himi asmaanuma tokko tokko dhugaa siyaa rekoordii mana maxxansaa waan kanarraa ibsi please dubbadhu yoo dhugumatti yaasa kana qabaate sunutti himi. Ana faana jirti siin jenne ati dabbal maal taate? Boo bakka bayaan argeen kan titeetti fudhadhu bakka rakkoon qabu. Fudhadhu giftii irra darbi fudhadhu. Anaan naqaasu godhaa hoyi. Di saani abdi ramur sana gamma una isi gaafadhu. Mamma bayaan irraa abdiin nutti murree moriyya nu deebisi. Boni Ustaz Maamad bayaan irraa abdii muratti murmuran. Abdiin irraa qaba ture. Okay hin qabdu si murattees. Hamza boo bayaan ta'eeti gaafadhu kaa maaliif gaafadhu naan jettu waan barbaade. Siimee kati deemu deemu. Oh naafisi wajjaasfeen almost xumurree jirra bar. Aha maalirra walii galtan? Niti lammaffaa sii taatee okkee jedheen illee fudheera. Okay. Boni akkasiin? Bar xumurreerra siin jedhee jira maaliif ati dubbii soquu deemte? Okay. Amma okay kana goona amma jaartii namaa jaartii sheekaatiin taphachuun haraama. Jannatan seentu bayaan dhiifamu nu godhi jaartii sheekaatiin hin taphatini. Amma kana goonu mee? Ati Arafaat maal taate maaboo Hamza agandaa kee irratti deebina. Bayaan arge isinitti dhimma Oromootti yoo kutaa kamti keessanuu galatooma baga nagaan dhuftanii warri amma gaseentan torbaan ji'a sadii moo ji'a afur dura na fakkaata.
Arafaat hundi keessanuu ni beektanii inji yoo warra intala Harargee san intala Oromoo ni cinqamee akka gabiraatti ilaalamaa sagalee naa tahaa asiin abaasaa getee tagabbaatee boojjesan namni dura gabbaasee sagalee tahee fi guyyaa lama keessatti thank you guyyaa lama keessatti dagoolee kan guutaa warra dandeessan dhaggeeffadha guyyaa lama keessatti qarshii 400 akka goonee bakkuma baafnee finnee irraa kafalle sirna dhaggeeffadha bayaanfaan nama akka abbaatti akka obboleessaatti namni intala tana fuudhee itti kenninee akka abbaatti akka haadhaatti akka obboleessaatti isii tana fi qaba nama godha jiraachisa dalagaa erga karaatti garsiisa jennee lafa waliin beeknu biyya waliin beeknu obboleeyyan miidiyaa wal barsiisee intala san isaanii kan abbaan nutichitti abbaan kee eenyu bayaan haati tantee hoo maafuzaadha abbaan kee duraanii fatuudha haati duraanii immoo dooktara maqaasin beeku dhiifama dooktara sanii ammoo meeqa isaan bira deemte haadha fi abbaan kee jira lamaan kana obboleeyyan keetii jira lamaan kana nuti isaan keessa sagalee si taanee jirra obboleessi keetis Ameerikaa irraa waan qabuun si bira dhaabbatee jira asii booda akka namaatti gajjii fayyaa qabdaa dalagadhu jijjiiramii jenneen mee warri gaafsan hojii jirta takka kana barreessaa guutak isin ilaala warri dubbiin kun isinitti haareen ta'iin qabuu qabdan takka kana barreessaa nin sobee warra mana keessi biruu miti warri mana kana galee jirtan waan kana quba qabdan moo nin tuqu gure moo haaree waan isin hin beekneen fide moo uhuma gaafa kun hundi keessan ni beektan kan dura sagalee tahee fi agendaa godhee gaafa irra hedduun keessan jiruu namaan seenin maal faayidaa qabdan maal godhuu dandeessan jettanii boochanii ijtanii maal jettanii anuun arrabsaa turtan san obboleetiitii yaara koo keessa jirti saayikooloojikaalii sammuu miidhamaa jirti akka itti isin biyya qabnu bayaan salaamtaa walitti hin qabnu waan arafaatu gootee miidiyaarra baastee akkasiin boochu goote nutti himichi booda salaamtaa wajjinaa soina isinlee ni finna haara koo si himattu ati immoo akka abbaatti waan itti balleessa takka waan isin si duubaa dhabdii alam baate nutti himi yoo rakkoon jiraate ati himtu rakkoo sana ati furtu anatti hin bilbiltu sagalee takka naan qabdu miidiyaarra baatee boo'u maal